asli waan fedhe leon anjed ilun iktiraman dubbata sigalte wanti ilu irraa ikoma etoko jiraate nama wolbe inu dhufe takkanan gaafanne sanif zimmade laalan tur haya gurbatti mi public gora ba keessa warga makafala jirra kuma fi mucaan kun akkanarraa hin dubbanne bas waa'ee kiyya keessatti akka jedhu kullaman hin dubbanne doktor biitu video keenya bakkeen serrafne fiduu dandeettu soo fidi siin jenne sinarrabsine akka gaafachuun immoo hati ati tokkummaa waa'ee kiyya ina sayin waa tokkitti si dubbisu waa tokkitti ifamaa wal waa'ee kiyya dubbatin oya doktora dictator rotin tayina ka ofsa isirra dogaran sabak eda tiratane ka tajira jala kole nam fudda yaada si nam fudda sirraan dubbaddu abshirati aishi reefanin dhufa wantan si gaafachuu barbaade ani imbeekti narraan dubbatiisa jette irraan dubbaddu ani nama ji'a tokko guutuu karaa keessoo kadhate dharagaan qaba waan ta'eef ji'a tokko guutuu wanni si nama dhuftan kuni maallaqa hunda irra jiru moo akkami fakkeenyaaf ijoollee 400 wayii ragaa guutuu risiitii of harkaa qabu waan hin jiruuf sunis itti makameera jechuun na hubachiisirumaaf malee wanta biraatiif miti. Warri isin deebisuu fi fedha qabdu maqaasitu laallata ka galmeen sibira jira tokkoffaan isaaqi lammaffaan dureetti afraffaan najaati nama arfan kana amante birri aga biraa qabaran hin beeku guyyaa beellama waan qophoofneef lafa duwwaa jinu guyyaa beellama jara kana arfan finne akkanuma kallattitti isin kuno akkana jette meeqa irraa qabda meeqa sirraa qabani yenne akkasittiin galchitiif. Intala tokko ambeeftani keessaati isinillee jira jettee amanteetti sagalee waliin haasee waraabbadheen qaba kan beeftus kan intalatti sadan jira jechuudha waraabamee jaarsummaan dubbadheen harka jira. Nama tokko walii gala jettee osoo illee ta'e hin beeku inni maqaan isii. Nazuu jedhamti hin beekti isinillee. Mucaa gachadde anaaseera cadhate waa'ee kan dubbatanii asli sitti meerata mammaati. Tokkummaa nama meeqa sibira jira nama sagal sibira jiru dubbadhuuti achuma cofna nama meeqa sibira kan doktor beeftu qofan dubbadha nama na bira jiru kan doktor beeftu qofan dubbadha nama meeqa gabaabinatti ijoollee arsi tagaanda arsi jala dheessuufi mana murtiitti sididanillee imaayimuu dandeettu. Nasiruu Zeenuu jedhama 70,000 irraa qaba Dubaay jiraata tokko jedhi. Dhageeffatu tokkummaa sii sirreessa. Hattoota nu jalatti dheessuu barbaadu kamana murtii jimmaatti dhiyaatuu diddee kun amma nuti asallaaf shaashamanneef baalee rooba irratti itti badameera murtii waan ta'eef sanniin dhiyeessuu dandeessu. Nu lakkaa'e. Lakkaa'e nama sibira jiru. Jalqabas tuunan hin baafne hundinuu irra jatee dhiiseera jira sun rakkoon qabdu. Tokkoffaa Nasiruu baannu Isaaq nama jedhamu galmeessiteetta jira sun Isaaqi 280 kan jiru jechuudha. Inni lammaffaa Nazuu jedhamti birri 70,000 biraa qabdi risiitii qabdi jechuudha. Akkasumas risiitii qaba jedhe garuu natti hin ergine himatee naam hin dheessite isa Nasiruu Zeenuu jedhama birri 70,000 irraa qaba sadan kanadha. Ammas kan himate immoo kan ragaatti hin qabneef kan eenyuun taane dubbachuu hin danda'u maaliif kana waliin okay dubbachuu hin danda'u dubbiin amma wal galteerti. Atillee sadii jettee isiin afur jettee ilullee fa'aa bira wal galteerti dubbiin biiftuun fagoon jirtu isa intala durbaati nama doktoraati nama barate. Nam tokkollee mucattiin takka nama lama ka himannaan isii nama sadiitu jira nama sadii. Osuma bakka dhiisi. Dhiisa. Joon duute dhiisa. Amantee jirtiin haa dubbadhu Doktora Usman darbe monitora mana kana qaba jette. Usman darbe naani torinnan malleen manatu goota yoolatti duutiin kan gaaf nyaatan naan hin genne. Usman deebisa. I don't think anaan. An tokkoffaa eeguma anas keessa jiraadhee moo asli tokkoffaa isa sin darbe lammaffaa tokkummaa fi mucaan sun akkanarraa in aasaf
Amucaan waan deebisa. Usmee ufumaa deebisi Dr. Biiftuu. Ani hin deebisu hin darbinelle hin deebisu. Asli wannan nama 8,800 irratti sitti mu maallaqni hiyyeessaa maallaqa hiyyeessaa waan ta'eef tokko nambisinaa deebisa. Singalchu zimmed. Asli ati mucattii taate diktaatara maan irra goota koyi. Muyitii irratti qabi akkuma nu qaqqabdu kanatti isillee na haasoytuuti. Asli dhagaye yoo dhugaa haasofna dhagaa wanna ta'eluu qabattee kan dhiibduuf hin jiru tokkummaallee jimmaa dhufette. Usmeellee dhiibduuf hin jiru namni dhimma sirraa qabu hin jiru obboleettiti abbaan fedhe gaafii si haa gaafatu yoo dhugaa qabaatte gaafii dhiibuun tokkummaallee dhiibuun tokkummaallee wanni tokkummaannullee takkama ta'uu jechuun hin dandeessu. Maaliin jechuudha ani ni dhagaye. Hinanne waan sana ijoollee hojiif galfatte hin galcheesin hin jedhe maaltu asirra guyyaa arbu 20 sana raayisiisaa hin oolche hin galchaa birriin irra jira. Amma Dr. Biiftuu kana guyyaa baatii 10 guyyaa 10 yoo cuftanoo isin. Kabiraati titarra. Doose isin cufna ila asli bar doose isin irraa laafin asli Dr. Biiftuu qoy. Miutirraan kai. Yaada na baasa yaada na baasa. Aduunni yaa'ii barbaade Dr. Biiftuu. Haa kennatan yaada marakat. Eshi dubbadhu. Ila tokkoffaa irratti nuti haqaan malee ittiin deemnu mucattii tana yoo haqa malee irra kennee ka jedhu isaa sun rabbi nutti erga siigalee miti isillee miidhafii miti. Hayiqa kanaayyuu nama 4 qofa amantee jette nama 4 qofa mucattiin tun mallaqa ka isiin irraa nyaatti siigalee nama hedduutu jira amma nama 3 jira na bira tokkoffaa Faaxumaa mucattii jedhamtu tokkollee ijoollee Arsii Lixaati Bahareen irraa qarshii 80,000 irra galchite obboleettiin haa fiddeetteeni isii sanillee achumaaniin mallan isuu irra gallaan biloo goote jechuudha. La nama meeqa sibira jira oliga? Asli mucaan kiyyo mucattii duratti beeruutii sanidha. Faaxumaan ishee diraama 1,000 galfatte kun horisiiti jira. Mucaan ragaa odoo hin qabne arrabsaa waan argee mucaa kana dina daaraan. Wallaahi waan anniyyaa hin Dr. Biiftuu ragaa caddisiisiini. Tan bahaaree miti beeruuti. Taatara taatee hin haasa'ini muyitii qabadhu wayitii namni carraa dubbatu. Sila ati asli maaliif akka jirre naasa'iin ka. Waan hin jirre. Dr. Biiftuu. Namni tokko dhageeffadhu. Dr. Biiftuu godhadhaa isin. Asli seerri yoo jiraate. Wallah dhugaa siin jira seerarra hin jirru maaliif nama haqa namaa saametti nutti dhaadataa jira yoo kennite yoo kennu baate dantateetu nutti dhaadachuu hin dandeettu borulleen baasnee baasnaa jechuu barbaadeet haasa'u mirga qaba usmeen tokkummaan haasa'u mirga qaba yoo sii ta'etaa yoo sii hin deemu. Ila dhageeffadhu tokkoffaa irratti isii nama muyitii irratti erga deebite namuyyuu caarraa kan dubbadhee fixu muyitii irraan baafatina jira kenna. Ani risiitii ragaa waa hunda wajjinatti ergameetiin irraa dubbadhe malee nama risiitii ragaa ittiin qabne tokkichallee kan irraa dubbadhe tokkos hin jiru. Maqaa isillee balleessa fi miti. Isiin immoo waan kana dhugaatti of qulqulleessuu dandeetti. Nuti kan jenne ammallee guyyaa ji'a 12 ati jettu kanatti hin dabarsine. Ilulleen as keessa jiran tokkummaan as keessa jiran namoonni himatan kana hundaa'u haqa isaanii ka bira jiru nama 4 kana qofa jettee amantame isin. Kan biraa ka itti dhufe hoo yoo mallayni sun irra jiraate mallaqa san deebisiiftidha gaafin nu gaafanne. Siigalee kana deebisuu diddee immoo isin diktaatara taatee asirratti nan gaafatinaa isinii ka jettu nuti malee haqa gaafanne malee. Isiin arfaan amanta san deebifti gaafa guyyaa 12 gaafa guyyaa 10. Nama 4 kana deebifti? Kaachirraa fe'oo. Itti bantame faarawatti yoo amante. Yeroo tokko carraanaa kenne. Asli wallahi dhugaa. Amante ka indee waan isin amanin maal isin waareen? Carraanaa kenne yeroo tokko asli. Ragaa keessa fidaa ishii arfaan karaanala ka isiin amanuu didde jira. Imi as maqaa ragaa risiitii fida. Dhagaye ijoolleen guuttee jirti jedhi nuti duuba deebinee kana tiktookii ilaalluufi malee waliigalatti isiin nama 4 amantaa kennitu boru yoo namni dhufe nu galmee numa banne. Ani maal injere bari haga gaafa guyyaa baatii 12 guyyaa 10tti warra biiftuu isin bira kassase ragaa maqaa qabadha gaafa beellama doose isii jechuu amma taayyan faantuu bar baatitti torbaanitti mana murtii lidataa dhaabatanii hin beeytanii isin nama kassasu kuni mana murtii olaa galmee isiin fudhannu agasitti galmeeffadha ragaa wajjin guyyaa doosee isii fidadhaa koottaa isin hin jedhe maal balleesse. Doktor kana carraa utulaa kennite waa tokko sitti machuu barbaade bar. Amma qo'iftu usmee fi ilu isinii ta'e akkatti. Baknu tabolaa fudhanne waan isin nu caffarteef nu aarsite malee ofumaa amantee ofumaa. Doktor. Carraan ka tokkummaa deemu. Ayyee fudhannee jira rakkoon qabu doktora waan jettanas. Tokkummaa itti fufi. Hayyee jalqaba wannan irraa ka'u
namni guyyaa kana beellame kun itti gaafatamummaa guutuun fudhadha jedhee of danda'u qaba. Maaliif yoo jette nama hedduu beellama qabamee sa'aatiin qabamee sa'aatii sanatti hin deebifamne waan ta'eef asilii nama itti gaafatamummaa guutuu guyyaa amma jedhe kana irratti hin fudhata ta'uu danda'uudha qaba. Maaliif akka hin deebine hin beeka waan ta'eef guyyaa sanan. Ji'a tokko ol beellama qabee hin beekan. Namatti ergee ofii deemee qabee hin beekaa jechuudha. Kanaaf guyyuma amma jette kanatti ofii keetii itti gaafatamummaa guutuu fudhachuu danda'u qabdaa jechuudha eega dubbatte. Nan deebisoo siin deebifne anatu deebisaa jettee uummata kana amansiisuu danda'uudha qabdaa jechuudha. Inni lammaffaa immoo galmeen hin fuudhamne warra siin galmeessitee warra kana na bira jira jettee hin keessummeeffamu malee namni haaraan dhumnaan sun maallaqa isaa dhabe keessummeessinee iyyuun keenya nooduu jechuudha. Maaliif yoo jette sunis maallaqa dhabe waan ta'eef. Sunis maallaqa dhabe waan ta'eef. Garuu kan isiin as keessatti himatte kana hin taa'amnu jechuudha. Kan isiin as keessatti galmee cuftee guyyaa akkasitti jette kana namoota lakkoofte kana himatanus irraan fuunu guyyaan ga'u malee. Garuuti immoo namni haaraan dhumnaan hanga nama gabbeen iyyaa jechuudha. Gurra quba kaadhee natti birmadhaa jedhee iyyan. Seeruma kooti kun akkuma duraa jechuudha. Isa kanaaf irra deebisee wannan sitti himu namoota isiitti siqan Dubaayii keessaa itti ergeen beeka guyyaa qabdee kaatee diddee beekti laa kan isaa kana keessattuu mucaayyuu sana jechuudha. Diddee beekti itti gaafatamummaa hin fudhattaa asii mataa keetti guyyaa kana hin deebiftu nan beeka waan ta'eef ati mataa keetti hin fudhattaa. Debri nama furii kuyyoo kuma 500 taate Dubaay 500 kabaachisaa miliyoona 2 miliyoona 2 osoo qabaadhe akka Dubaay kan akka Mubaarak kanatti hin taannaa'u taraa takki tokko. Ramadaan faashin mataa isaatti ilwal tokko Ramadaan faashin mataa isaatti guyyaa beellamaa fuudhee obboleessa kiyyan nan dadhabe hin dhowwatte waan an godhuun dhabe jedhee annatti deebise Ramadaan faashin mucaan Dubaay dalagatu sun mucaan nagaan sun jechuudha. Ishasiin immoo keessaan isaan ammas immoo guyyaa beellamaa sii walii galte sagalee kootiif kan sii waraabamaan sitti fidan isan jaarsummaa dubbadhillee waraabamaan sitti fida isan sagalee itti qabillee guyyaa beellamaa ofirkaa hunda isaa sagalee utuu miidiyaatti hin fidiniin dura jechuudha. Sagalee guutuu kan tokkummaa san dubbanne irraa dhiisi bakka walii gallee irraa nallee waliin dubbanne irraa san bira darbe warra faamilii san rakkoon qabu walii gallee mucayyoo ta'an illee dubbifne tajjimmaa guyyaa kanatti namni waa sinaa fudhachuu qaba. Guyyaa sanatti guyyaa amma beellame katta asilii waasii ta'uu danda'u qaba. Oo isiniin kennine natu kennaa. Yoo isiniin kennine natu isinii kennaa jechuu danda'u qaba asilii. Okay, yaada kiyya na dhubane tokkummaa. Jalqaba irratti manni amma jirtan kun mana murtii federaalawaati. Takka jedhe. Murtii manamatti murteessa malee waan namni nyaate mana namarraa kafaluu miti. Kana jechuun birrii waadaa isin seenuu jechuudha. Guyyaa beellamaa maal godhaa? Miidhamaa fi himataa fi ka himatame isinii fida. Kana waadaa isinii seena. Hin fudhattan kana kasanirraa hafe birrii gaafa walitti kennan keessa hin jirre. Ka gaafa fudhatan shaayiin keessan dhugin. Isaayyuu birrii guddaa birrii nama 4 jechuun yoo xiqqaate birrii miliyoona 2 miliyoona 800,900 ani eessaa fuudha jireenya kiyyattuu gurratti dhagaye malee ijaan argeen beeku harkaan lakkaa'een beeku maal go'a waan taane waadaa isinii seenee uummata duratti salphisa. Haala wasaana hidhebee. Asli yaada tokkummaa asli wal kabajnaa wal jaalannaa waan kanatti seenini namni nyaatame hedduudha. Biyyaanillee itti deemaa irraa warra kana biyya keessaan ijaarree yoo alaafan hafan kennan amma dubbiin akkami ji'a 2 guutuu nama 4 qabatanii yoo namni 40 achee dhufe hoo akkam goona akka nun dubbanne nu danqamaa jira dubbiin kun akka nun haasofne nan gaafatinaa kana booda itti biiftuu nan dhaadatte nanti hin dubbatinaa ebalu natti hin dubbatini waan akka nu diinummaa irraa qabnu nu dhugaa baasaa irraa kamisiin amante kana booda 4 kana achi yoo namallee xabbasee nyaadde nan gaafatinaa arrarra. Itu kan gaafatamuun qabu abbaan fedhe yoo nyaatame abbaa fedhe nyaadhaa abbaa fedhe daaraa godhaa jedhaa bakka kanatti waliin gallu jedduu tanatti ammoo birrii kanan fuutu akkuma tokkummaan jedhe nama hedduu gaafanne warra asirra dhufee haqa baasuuf deemu kan namni 6 irra jiru jira akka warra Nuuraddiin faa nama 6 irra jira 200 2,000 yoo dhufu haqa baasaa yoo ati keessaan dhayitu si jalaa didaa xabaqaa namaa ta'a warri kun yoo ati keessaan dhayitu akka funyaanii si haasaa akkuma gaafate aartee dubbatte ofii arge jechuudha. Yoo dubartiin dhayitee keessaan gaafattu sitti ulfeessaa birriimaa sii kenna koottuu si qabsiisaa si ajjeesiisaa doorsiin waan mara abbaa duulaa maraan dhaadatan zarii abbaa duulaa jedhanii
So waan kan tan nu aarsee dubbataa jirra nuti. Waan kana alaabtinnaa fudhadhu, miliyoona lamaaf wayii san fudhadhu, osoo manallee gurgurtee, lafallee gurgurtee anuu sirraa bitaa waan kana fudhadhu ofirratti rakkoon qabu. Abirrii kan. Mana nama qabu gurguraa bara. Okay. Asirratti asli. Himannaan sammee ijoolleen himannaa sun mallaniin garaaf jedhe nama meeqa namni keessan dhuftee naa barreessaa jiran ijoolleen hedduun nama sanirra deebii maqaan udhayii jedhan warri maqaan mallaqana himatan ani keessa jira jedhanii. Miidhamaan tokkoffaan Isaaq. Lammaffaan Dureetti. Mucattii Beerse. Najaat sadaffaan. Ayyee. Kaarfaffaa Dubaayitti ufii waliigallaa jedhame. Hayaat Hussein nama jedhamu. Qarshii 250,000 keessa jirti. Hayaatiin tuni manna haara. Ragaasi ergite. Maal doktori gaanii soo sarrisiitii qabu isatti tokkummaattillee himatteerti tokkummaa fi mubaarakittillee himadhee jette. kana qofa miti ragaa guutuu kana ofirraa qabu keessa hin jiru asii. Qoy tokkummaa ragaasi ergite usme. Yaa ragaa waa hundaa hunatti ergiteetiniin tokkummaa fi mubaarakittillee himadheetiin jira sagalee naa ta'ii naan jette. Amma kana godha. Dabalataan ammas nama keessa hin jirre. Kanumti mucumti kun ragaa baatu. Kanumti haati maanno doktor biiftuun ragaa baatu gaafadhuutii sobanaana jettu. Mucaan nazuu jedhamtu birrii 7,000 biraa qabdi maqaan waamne atama. Risiitiin guutuun harka sin agarsiisaa ofeete siin erga. Sagalee siin ila dhageeffadhu yaa eenyu mucaan suurii kun tokkuma hayaa najaati ati tanuma anamma asirra barreesse deebitee himaartaa barra. Bakka najaatiif maal isa wal jijjiirre malee mucattiin isimaa gachadhe. Lammaffaa mucaan usme hayaatiin tamini tasitti matte fidi ragaa waliin. Simboo nama jedhamu. Nama maqaa namaa balleessuuf nam ilaasli. Nam tokko jamaa qoyme kan najaati sanii nam afurtu yeroo tokko fa'aa asitti haasa. Afranuu mataan dhaqee nama himata. Faamii Nasruu birriin kun birrii 300 caaltu beeki asli walii yoo herreedde. Garuu jarri kan himataa jiranii birrii meeqa. Lammaffaa irratti namni tokko faamii Nasruu faamilii guutuu natti taasa nama 4-5 natti taasa hundumtuu mataan dhaqanii itti himatan. Kan beeku maqaa nama tokkochaati kana keessa faamii tokkummaan hin beeku kan birrii 70 mucattiif galfateedha garuu nama 4-5 sitti taasa. Kan tokkummaa najaati muhayaa eenyu jedhe kanallee mucattii amma atamma galmeessite tan guyyaa irraa magastiisaa walti isheedha. Sila woo eeguma maqaa namaa balleessine jettanii waan argitaas keessa kan Nasiruu Zeenuuti innati nama hundanna gaafateetti kan Nasiruu Zeenuu Dubaay jiru san. Kan Nasiruu walii xumurree jirra cad isaan ammoo aslitti himee jira. Kana asli mee mucattii simboo nama jedhamu kana ol galchaa nagalchi jette nama qarshii bifturaa qabu nagalchi jette nadda wala artee keessan ol galchaa afaan isiitti waliin haa dubbatanii afaan isii irra dhaggeette simboo nama jedhamu ilu harkis ni beeytami simboo. Asii Bilaal booda deebita akka biiftuu haadhumatu. Simboo ol galchi akkaawuntiin isii irra nama miliyoona tokko tuqaa jaa nyaatame rasii jira ergiteerti na bira jira isiin taa'e akkanumatti. Simboo ol galchaa ragaa qabdi akkaawuntiin irratti Simboo galchaa warri boonsaa. simboo haadha isii ta'e obboleettii ta'e akkaawuntii hawwii baatii nama jedhamu. Akkaawuntii warri birrii xixiqqaa irratti galee wal fakkaatadha. Ani warri dallaalaa waan tokko isin himu mucayyoo wayii akkuma keessan kana karaa Almaaniyaa nama oofa jettee dallaala wajjin osoo hojjettu dallaalli birrii nyaate amma isiin kun waan tokko isin himu Isu nama jettee seenan.